Kun akkuma argaa jirtan gubbaarraa doolarii 34 naa dhufee jira jechuudha. Amma maal gochuun qaba jechuudha. Namni sun naa ergeera waan ta'eef ani immoo nama sana maal gochuun qaba. Kanaaf aappii kanarratti guyyaa gaafa jalqabaa kan argachuudhaanidha kan nuti jalqabnu jechuudha. Kuni kan Ashama akkam jirtu yeroo darbe waa'ee aappii kana waa'ee mi paasii isinitti himeen ture yookaan immoo namoonni baay'een dafaa jalqabaa isiniin jedheen ture irratti aappichi veerifaayin sa'aatii 24 kan ture amma sa'aatii 72 ta'eera. Kana jechuun namoonni baay'een gara aappichaatti harka galaa jiran isinitti mul'isa jechuudha kuni. Kanaaf namoonni baay'een ana birattis akkasiin invitation koodii kiyyaan bantan argeera. Garuu namoonni baay'een keessan immoo veerifaayin goone. Veerifaay gochuudhaaf waraqaa eenyummaa fi dijitaala ta'e yookaan immoo paaspoortii qofatu isin barbaachisa. Kana lamaan qabaannaan veerifaay gochuu dandeessu jechuudha. Isin immoo veerifaay erga gootaniin booda invitation koodiin isinii kennama. Invitation koodii keessaniin namoota kan biraaf yeroo dandeessu jechuudha. Namoonni aappii kana jalqabanii jirtan irratti illee jalqaba mee har'a isinitti argisiisu aappii kanarra yeroo seentan jalqaba MEC tokko argattu isiniin jedheen ture. MEC tokko immoo meeqadha kan jedhu isinitti argisiisa jechuudha. Kun akkasuma MEC tokko ni argattu yeroo gara aappii kanaa seentanii. MEC tokko immoo meeqadha kan jedhu immoo isinitti argisiisu. MEC'n tokko irratti meeqaan gurguramaa jira guyyaa guyyaan gatiin isaanii dabalaa ni irrata kaleessa 5.6 waan akkasii ture arrammoo dabaleera 5.8 qaqqabee jira 5.9 isinii ta'a aga 7tti ni deeba mee fakkeenyaaf jaa'umaanaa qabannuti mee baayinaansi irra deemnee immoo har'a doolaarri tokko meeqaan akka gurguramaa jiru ni ilaalla. Baayinaansi irratti jechuudha doolaarri tokko har'a meeqaan gurguramaa jira kunu doolaarri tokko birrii 161 gurguramaa jira birrii 161 kana immoo kaalkuleetar irra deemnee kaalkuleetaa goonu MEC tokko kana yookaan immoo jaanaa baay'isnu jechuudha 161 baay'isuu 6 yoo jenne 966 baay'isuu 7 yoo jennu immoo meeqa ta'a 100 fi wayi arganna jechuudha. Kanaaf aappii kanarratti guyyaa gaafa jalqabaa kan argachuudhaanidha kan nuti jalqabnu jechuudha. Kuni kan nuti argannu MEC'n tokko kuni maalidha steek kan ta'udha. Steek ta'ee immoo maal ta'a jechuudha. Asirraa isiniif dhalaa deema jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan isiniif dhalaa deema jechuudha. Kanaaf koottaa jalqabaa namoonni hin jalqabiin koottaa jalqabaa jalqabuudhaaf immoo namoonni barbaadan asuma barreeffamaan viidiyoo isinitti argisiisaa jiru yeroo tuqxan jalarraa maal jedha description box jedhamu yeroo tuqxan jechuudha yookaan barreeffamicha yeroo tuqxan aappii kana jalqabuudhaaf kan jedhu jira liinkiin jira fuuldura liinkicha tuqxanii jalqabuu dandeessu akkasumas immoo namoonni telegiraam irratti na dubbisuu barbaadan viidiyoo dabalataa argachuu barbaadan lakkoofsa kana na dubbisuu dandeessu aappicha pilee stoorii irraa immoo buustanii kallattiidhaan namoonni banaa jirtan yoo jiraattan immoo maal gootu kunoo bakka invitation code jedhutti koodii isa kana guutaati jalqabaan isiniin jedha veerifaay godhaa dafaatii jalqabaa invite godhaa namoota qabdan affeera amma akkaataa kamiin akka nuti fudhannu isinitti argisiisa. Tole amma gara qarshii keenyatti jijjiirachuuf yookaan gara baayinaansiitti baafachuudhaaf jalqaba explorerii bakka jedhu ni tuqna. Sana booda bakka kanarratti maaltu nu dhufa click to join transaction kan jedhu jira isa ni tuqna. Isa erga tuqxaniin booda asirratti akkaataa kanaan nu bana sana booda adireesii isaa koppii goonee deemnee maal goona jechuudha Chrome irra deemnee paste goona jechuudha sana booda akkana kanaan nu bana sana booda maal goona go to registration kan jedhu tuqnee registration with me pass kan jedhu tuqnee kana drag goonee gara fuulduraatti ni harkisna sana booda me pass kan jedhu kana ni tuqna alloo jennaani sana booda authorize jennaani xiqqoo shirga barbaadeen booda authorization successfully nuun jedha sana booda gara duubaatti deebinee gara me pass keenyaatti ni deebina jechuudha. Sana booda asirratti kilik join jettanii ammas deebitanii jechuudha explorer keessatti deebitanii as keessa erga dhuftaniin booda asirratti seelaroonni baayaroonni baay'een jiru gubnuu bakka kanarra seelaroota jira isa kana tuqxanii bituu barbaadu immoo baay'ee kan jiru irra keessanii kunoo 6.4 bitama kan gurguramuun immoo kunoo akkasumatti ilaalaa dandeessu 5.8 እና kanaan gurguramaa jira jechuudha kan isin gootan amma jalqaba irratti asirratti kan ittiin wanni godhattan payment method keessan galfachuu waan qabdaniif asirratti bakka kanarra tuqxanii bakka sarara 3 tuqaa 3 jechuudha sana booda personal center kan jedhu kana ni tuqxu sana booda xiqqoo ishee asolee erga harkistaniin booda asirratti maal isinii fida payment method management kan jedhu jira isa ni tuqxu erga tuqxaniin booda asirratti payment receiving address kan jedhu kun jira isa ni tuqxu isa erga tuqxaniin booda asirratti currency kan jedhu kana ni tuqxu USDT gootu USDT dha fayyadamtu waan ta'eef jechuudha sana booda akkasitti asirratti address isin gaafata addressi gubbaa kanarra maqaa keessan normaalii kan ittiin bantan isinii fida jechuudha asirratti isaan kana neetworkiidha neetworkii isa kana ni filattu
Sana booda asirratti TRC20 godhattu fakkeenyaaf kan isin fayyadamtan jechuudha TRC20 jedhaanani. Sana booda asirratti adrees bakka jedhu kanarratti immoo deemee tanaan baayinaansi irraa fideen asirratti paste godha jechuudha. Exchange name optionally rakkoon qabuun optioniidha. Bakka kanarratti maqaas barreessuu dandeessu. Fakkeenyaaf asirratti maalan baayinaansiin jedhaani. Baay'eetu jiru asirra kun akkuma argaa jirtan maqaa isaanii asirratti baay'eetu jiru እና isaan keessaa ani amma baayinaansiin filadhe jechuudha. Isinis kan barbaadan filachuu dandeessu jechuudha. Amma deemee tanaan adreesiin kiyyan fidee dhufa jechuudha baayinaansii irraa. Isaaf immoo baayinaansii keessan erga deemtaniin booda asset kan jedhu tuqxu, sana booda add funds kan jedhu tuqxu, sana booda asirratti isaan kana keessaa on chain deposit kan jedhu Bybitis fayyadamuu dandeessu. Sana booda USDT dha. Erga isa kana filattanii booda neetworkii isaa immoo duraan TRC20 filadhe waan ta'eef ammas maalan filachuu qaba? TRC20 filachuu qaba jechuudha. Asirras achiras TRC20 sana booda adreesii kiyya maalan godha koppii godheen deemee achirratti paste godha jechuudha. Asirratti kana maal gootu drag gootanii waan hundumaaf sin gaafata kan akkasiin drag gootan jechuudha. Sana booda gootu authorize kan jedhu kana tuqxu ከዛ ኮኔክት የቱን jechuudha. Ammasi jala kanarraa konfirmettanii isa kana connect gochuu qabdu jechuudha. Bakka isin ta'uu keessan mirkaneeffachuu barbaada waan ta'eef amma connect ta'ee jira jechuudha. Kuna deemnee cheekii goona jechuudha. Connect ta'uu fi connect nuuf ta'uu dhiisuu isaa bakka tuqaa sadii kana tuqnee sana booda personal center irra seennee payment method kan jedhu tuqnee connect ta'eeraa fi ta'uu dhiisuu isaa kunuu asirratti baayinaansiin connect naa ta'ee jira jechuudha. Isinillee haala kanaan connect ta'uu isaa sirriitti mirkaneeffachuu qabdu jechuudha. Maaliif connect ta'uu baate namni sun illee isiniif erguu hin danda'u waan ta'eef amma gurguruutti deemna jechuudha. Sana booda amma gurguruu barbaannuu fi nama gatii gaarii nuuf kenni. Fakkeenyaaf osoo ni pointii hin qaban fakkeenya namni inni jalqabarra jiru 5.8 bitaa garuu limitiin isaa inni meeqarraa kaasee bitaa 3 kaasee bita MEC 3 irraa kaasee bita jechuudha. Kanaaf ani MEC 3 qabu taanaan gadi bu'ee taanaan amman qabu tokkorraa fakkeenyaaf inni kun immoo meeqarraa kaasee bita tokkorraa kaasee bita 0 inni kun immoo 0.1 kaasee bita. Ani amma 0.1 ol yookaan 0.2 waan akkasiin qaba taanaan isa kanatti gurgurachuu nan danda'a jechuudha. Gatiin isaa garuu ammuma gadi bu'aa deemu gatiin isaas gadi bu'aa deema. Kanaaf MEC keessa walitti qabatanii yoo gaariirra yeroo ga'e gurgurattan gaariidha jechuudha. Warra olii kanatti gurgurachuudhaaf sana booda filattanii seel jettuuni seel kan jedhu ni tuqxu. Seel erga tuqxaniin booda asirratti ammauntii keessanii barreessitu. Amma gurgurtan fakkeenyaaf tokko ta'e tokko jettanii barreessitu. Erga tokko jettanii barreessitanii jala kanarraa 5.62 jedhee isinitti argisiisa namicha kan bitu jechuudha. Sana booda maal jettuuni asirraa confirm jettuuni jechuudha. Sana booda asirratti authorized akka guutaniif isin gaafata. Authorized jettuuni authorizing jedhee authorization successful isiniin jedha. Sana booda gara Chrome keenyaatti deebinee namichi kun ammaan confirm nu godhutti ni eegna. Sana booda adreesii isaa copy godhu. Erganni nuuf ergeen booda adreesii isaa erga nuuf ergeen booda asset kan jedhu ragarlee asirraa send kan jedhu kana tuqna. Send kan jedhu kana tuqne immoo asirraa gubbaa kanarratti adreesii isaa ni barreessina. Ammauntii amma erginuuf ni barreessina. Asirratti adreesii isaa ergan barreesseen booda anuma fakkeenyaaf MEC 6 itti gurgura waan ta'eef MEC 6 jedheen barreessa. Isa kanarra optionalidha. Sana booda adreesii isaa barreessine next jennaan jechuudha. Confirm kan jedhu tuqne accept erga gooneen booda asirra deemnee bakka sanarratti deebinee immoo I have deposit jennee sana booda done jennee ni barreessina. Achirraan screenshot kan goone sanas immoo ni ergina faayila sana jechuudha. Sana booda nama sanaaf ni deema jechuudha. Namni sunis immoo confirm nu gochuu qaba nuuf erguu qaba jechuudha. Naannoo $34 wayiitidha kan inni naaf ergu. Sana booda I have complete kan jedhu naa dhufeera notificationis kun Binance irraa naa dhufee jira gubbaarraa akkuma argaa jirtanii cheekii gochuun qaba kan inni naaf erge isa tuqeetanan jechuudha. Notification sana tuqeetanan cheekiin godha jechuudha. Kun akkuma argaa jirtan gubbaarraa $34 naa dhufee jira jechuudha. Amma maal gochuun qaba jechuudha. Namni sun naa ergeera waan ta'eef ani immoo nama sana maal gochuun qaba confirm gochuun qaba jechuudha. Isaaf immoo I have received kan jedhu tuqee yes hin jedhaani. Sana booda go to authorize naan jedha. Sana booda asirratti maalan jedhaani authorization successfully kan jedhu tuqee achiin authorization successfully jechuu qaba. Sana booda nama sanaaf deemee jira jechuudha. Anaafis qarshiin kiyya naa galee jira. Kanaaf haala kanaan haala salphaa ta'een pilaatfoormii kanarratti qarshiiwwan akkasii hojjechuu dandeessu
jechuudha. Namoonni Binance hin qabne immoo YouTube irratti search gootanii Binance banachuu dandeessu yookaan immoo akka ani viidiyoo isiniif hojjedhu yoo barbaadan immoo comment irratti na barreessaa. Namoonni Telegram irratti na dubbisuu barbaadanis immoo lakkoofsota kanaan na dubbisaa. Subscribe gochuudhaan like share gochuudhaan namoota biraa akka ga'u gochuu dandeessu. Galatooma.